الشمعة كبجمتوت هرتفتوت ماتيون كيكيا بروكر نموني بيكي سافي بيالات يساني وريفنو مناتي في لفا يرو هندا كسينكا كبوف قمن ما بيجي كي يخانا فولو شير ريبوست غوچودان كومنتي رتمو يادك أبدان نابري سايسين جيچا أرى mana tokko kan gurguraa qabadhee isin dhufeetiin jira. Manni kun saaphiyaan naannoo Booran toora mareet limaatii sanitti argama. Akkuma argitan kaare meetira sukweerii 280 irra jira. Keessi isaa kana fakkaata. Kun mana saaloona isaati. Manni saaloona illee hedduu bal'aadha. Akkuma argitan kanatti hedduu bareedaadha. Gizee asirraa gabbaatan immoo mana ciisichaa seentaa. Mana ciisichaa keessaa mana ciisichaa isaa kana fakkaata. Kumsaatana dhaabbii guutuu qaba. Akkuma argitan keessi isaa manni ciisichaa hedduu bareedaadha. Kana fakkaata. Asirraa gabbee immoo sarviisotaan isin garsiisa. Muraan isaa konkolaataa lama kana tolchee bareedaadha. Karaa fuula duraan immoo sarviisota ijaaramuu jiru karaan dhuminii jira. Kanaaf namoonni mana kana dhuftanii ilaaluu barbaadan bilbila kiyya kaasirraa kanaan naqonnumaa isa jecha. Kanneen amma isin garsiisu jiru kun hundi isaa sarviisa. Sarviisoleen keessi isaa kana fakkaata. Viidiyoo kiyya hamma dhumatti naa waliin tura. Kun immoo kichinni isaa guututti kichin kaabineetii qaba. Akkuma argitan mana kichiniiti kun hedduu qulqullinaan ijaarame. Gatii isaa viidiyoo kiyya dhumarratti isin himaa naa waliin tura. Akkuma argitan fuula dura manneen sarviisiidhaaf ijaaramee kaayamee jira. Abbichi bitatu kanarraa fixachuu ni danda'a jechuudha. Kanaaf gatiin mana kanaa miliyoona 6,500 himatu. Bittuun bilbila keenya kanaan naqunnamaa isin jecha asin immoo mana fincaanii alaati. Asin immoo sarviisa biraa karraan dhumiin xiqqishoo finishiingii irratti hafee jira. Kanaaf viidiyoo kiyya amma dhumannaa daawwadhaa, sheer, laayik naa godhaa. Yeroo gaarii naaf qaba.